أنا منين جون جالا أيه جتا فرماتي سنة راس دابدة خخمياتي سلالة وأنا سر عبدو بديبون قبول أيه أكا فرماتين جتتيس وأنا سر عبدو بديبون قبول اتديامون لي جنادا سجالة لي جنادا jechuun ka yaani sodaa wanni duuba na deebisu hin jiru. Wanni duuba na deebisu hin jirtu abadan. Akka allaattiitiin akka risaattiin akka lukkuu risaan lukkuu fuudhutiin fuudhaa. Balaan samii buute dachi nan qabne waan feete haafiddu waan isii fidu guutuudhaaf hin jiraafi. Bareeda. Atillee garuu tanii siin jiru. Jaalala khimee qabaatte khimee deebuu barbaadda. Ammaan tana bahu. Itti deebuun dandeessaa jechuudha. Aywa. Waan bareeda. Ati yaa jaalala qabaannaa sin dhorku ayyaani. Ati fedhii khimee deebuu qabaannaa sin dhorku nama unaa sii banaadha. Silaa waan inni keessa ture barte dhageesse bilaashitti na kannita. Obboleessaan siin jaame bara inni adeeraattis obboleessuma. Silaa waan inni keessa ture gartee miti barte akkaataa jaartiin irra raawwachuu turte akkaataa jaartiin isa godhuu turte silaa barte bilaashitti geessitee bakka inni jirutti. Nagatii ta jaalattee fidattee si dura dhaabbachuu hin danda'a. Fokkottuu taatu bareedduu taate waan feete haa taatu. Dhiisii si jechuun danda'u bara. Naggaxeeti wamaati deemsan irratti si deeggaraanis yoo obboleettii teetee jechuudha. Atilleen akkasuma waan hin jaaladhe naa jaalachuun dirqama. Egaa kana jettee akkuma ati jaalattu kanatti inni si jaalannaan yaani rabbi walii isin haa qooduuti waan jennuus hin qabnu. Aamin aamin kana kan walitti isin haa qooduuti waan biraan jennu. Dhiise akkasiiti taatee egaa innilleen akkanumas jaalataa beekni. Maawurdiin maal akka yaadden beeku maal akka qopheeffatten beeku maaliif kaameeraa akka kayyatten beeku maaltu. Har'a hedduu takkaan bassaarii keessa galee jira. Maaltu si aarse maali onnee waan namaa bas ramadaana jee dura maardiin hin dubbattu maardiin miskiinaa akkaan sagalee qaqqabadde isi wajjin haasawutti akkana jaaniin na fudhatanii garuu ramadaan mana firmaateetillee ani hin beeku firmaatuma sanuu gaa nama nagayaatti hin beekaa mana sillee isuma dhaqa isii arkuudhaaf hawweeti kaniin dhaqee. Bas yeroon dhaqee jecha sannaan jetti jee yaannee mana siitiin jira keessummaan dhaqee jeetumaan afaan tolaatiin wajji haasee hanga isii manarraa nu goxariitu takkatti illee obsee fi irraa bahee jechuudha. Fukamiyyaallee waan takkaan waan feeteen dhuftullee waan feetan godhuu dandeessu kamiyaa. Atillee firmaatee waan feete irratti kamee deeggartee akka feete goote siiriin isii si goote sanuu sirraanii qabne na fakkaatteeni. Akkaan haasoo ilaalutti siiriin kimeesi goote sanuu sirraanii qabne matuma keetuufuu deebiteef maraamariin siin jaani. Garuu kamiyaati taniin siin jiru akka allaattiitti si fuudha akka maarreetiin si godhaa waan takka nu godhuu dandeessu. Miidhageessa waan takka nu godhuu dandeessu maardiin miskiinaa jettee haasoo ilaaltee kana tuffattee garuu ramadaana jeetiin useaniisi nan tuffatini karaa ati dhufte guutuudhaan siif hin jiranii waan takka. Nagoon dandeessu balaan samii buute dachi nan gattu jiranii waan dhuftuun san guutuudhaan siif hin jiraan siin jaan dhageessee caala. Ayyee waan bareedaadha ayyee. Yaani yaada san irratti eetilleen yeroo firmaatee faadaa wajjin haasofnu maal si fakkaata yaadni firmaateedha san. Laa firmaateen dhugumaa akkaataa keessa turtee fi waan isiirra gahee fi mee dhugaa bara ammaa maardii akka jette dhageessee Oromoon wajji rafan qaama guutuudhaa jette maaliif? Yaada cinaa tokko gartee waa wal dho'ifachuun waan gaarii natti hin fakkaanne yookaan waan nama adda fageessu malee waan nama walitti dhiyeessu miti. Garuu furmaatee waan akkana jetteef qabdi. Atiitu nu batini malee amma fakkeenyaaf ati yeroo duraatiif amma qunnamtiin teessan isii hojii wal baruun keessan arrarraayi. Arrumaa misa amma dura qaabaratti amma qilleensuma irra beeytaa akka malee isii tana baruufillee hawwaa turtee ni deeggartalleedha isii tana baay'ee takka jaalatta dhugaadha. Isi arguufin hawwee garuu arra jecha kana naadee isiin waan kana jetteef qabdii jechuudha maaliif aarsaa hedduudha kafalte furmaateen tun waanni isii irra hin gahin wanni isiin hin mudatin takkallee wanni addunyaa kanarra gartee wanni isiin mudatin ni jirti jee hin yaadu sansan waan beeytuufi maal siin jette barati isiin tun jecha dachaa yookaan jecha haasoo qolola keessaa tokko gartee haasofte jirti waan haasoosan fayyadamti yeroo hedduu ati amala sii waan hin beekneef malee haasoosan fayyadamti maal jechuu barbaadeeti isiin michiyoon tun intala xiqqoodha gartee miti ilma dhiiraa yookaan dardara yookaan nama fuudhee bultii hin qabne gartee kalafa jiru akkasii heerumuu dandeessii maaliif gurbaa kana gartee isaa laal tokkoffaa abbaa ilmaaniiti lammaffaa jaartiin isaatu nammaati jaartii falfaltuu gartee taa'ab durqaatir eegee micciiree. Isi miti maaliif taphattii waan jiruufi talammadaati maali namni guyyaa boofaa harkeen halkan ta'e badee isaa jenna
baaraga qabdi xiqqishoo isii waan baaraga san qabduu fi waan isiirra ga'e ammaan dura isaan godhaa turan gartee ammaati haatiin beekne jira sheeka isaanii guddaa jira amma himiyaata nagartee sheekni isaanii guddaan maqaan isaa zakkoo jeniin maqaa biraatis ni qaba rakkoo jeniin. Yaani isaa rabbumoo qabaachuun dabarree duniyaa tanarra. Isa isaanii duuba jira. Inni sun maal isaaniif ta'anii beektaa? Obboleessa jaarsa hurmaatee obboleessa jawaateeti zakkoon sun. Fagoo barbaadu jirtaa mati diina guddaa. Diinni isaanii guddaan obboleessuma jaarsa isiiti. Duuba intalti tun baaraguu haqaan qabdu. Barsan baaraguu haqa qabdi. Sanirra dhaabbatteeti dhala akka xiyyaati. Isiin tun talammadaati ammaas yaada tokkoon qaba. Yaanni ni nan qabu. Hangam takka ifitti amanteeti. Isiin tun gurbaa kana niin jaaladha jechuu dandeessi. Dhiiroo isummaan tunuu gartee maaltu duuba jira yookaan haram maal yaaddeeti waan jiru takka gartee. Furmaatee siin jangisee furmaatee siin jan maal jeniin gaa. Kutaa qorannoo yakkaa jenii biyya keenyatti mana murtii tokko dhiyaatu warra yakkaati hojjette kopha si baasee qoratu tokko garte akka waan barnoota sanirraa muuxannoo qabduu na fakkaattee hunuma. Haasoo keessatti qorannoo hedduu namarra gaggeessi furmaatee siin jantana ganaa baruu ta'isa inshaallah. Baga yeroo san hamtuun dubbatiin atiisi baga haasonni san sitti ulfaatee jechinis afaan hin beeyni baga kabajje keessummaa daran baga kabajje dhuguma haqa qabdaatiis beekadhu gam tokkotti. Haa ta'u garuu ammoo wanni himee jechaa jirtu akkuma atuu jettee ani irra deebi'ee jechuun barbaadu sii gala amma ati yaanni kee gabaabumatti tanaas jennee saniis jennee jecha furmaateen jette sanirraa waan si dhaga'amee if keessa si deebisee jiramoo. Jecha furmaateen haasoytee fi waan himee haasoyte. Dubaati if keessa deebitee waan si dhaga'amee if keessa si deebisee yookaan waan duraan gartee. Godhuu waan hin deemuuf har'aan tanaan godha malee. Waan duraan murteeffattee gartee itti seenuu haate san if duuba si deebistee fidhaamottee yookaan sodaa si dhaga'ame. Sodaan natti hin dhaga'ame. Isiidhaas hedduu takkaan kabajaa irraan tanaa wal harkeeni. Kana wanni jiran caalaa. Jecha furmaatee sanirraas dhaabbadde hakimiyaatis ilaalee waan sirraa if duuba deebi'uun qabuun. Akka furmaateen jettattis waan sirraa if duuba deebi'uun qabuun. Itti deemullee ganaadha. Si jaaladhullee ganaadha. Jechuun kayaanii sodaa wanni duuba na deebisu hin jiru. Wanni duuba na deebisu hin jirtu abadan. Akka allaattiittiin akka risaattiin akka lukkuu risaan lukkuu fuudhuttiin fuudhaa. Malaan samii buute dachii nan qabne waan feete haa fiddu waan isiin fiddu guutuudhaaf hin jiraatu. Bareedaa. Atillee garuu taniis hin jiru. Jaalala himee qabaatte himee deebuu barbaadda. Ammaan tana bahu. Itti deebi'uu ni dandeessaa jechuudha. Ayiwa. Waan bareedaa. Ati yaa jaalala qabaannaa sin dhorku ayyaani. Ati fedhii himee deebuu qabaannaa sin dhorku amma ulaan sii banaadha. Bareedaa yaanni kee. Garuu maaliif naan jettee garuu maal na keessatti yaada san na keessatti agartee moo? Laa yaani akka dubbii furmaatee tanarratti naawwanto godhu jirtu. Wanta namoonni hin jiran caalaa. Jecha furmaatee sanirraas dhaabbadde hakimiyaatis ilaalee waan sirraa if duuba deebi'uun qabuun. Akka furmaateen jettattis waan sirraa if duuba deebi'uun qabuun. Itti deemullee ganaadha. Si jaaladhullee ganaadha. Jechuun kayaanii sodaa wanni if duuba na deebisu hin jiru. Wanni if duuba na deebisu hin jirtu abadan. Akka allaattiittiin akka risaattiin akka lukkuu risaan lukkuu fuudhuttiin fuudhaa. Malaan samii buute dachii nan qabne waan feete haa fiddu waan isiin fiddu guutuudhaaf hin jiraatu. Bareedaa. Atillee garuu taniis hin jiru. Jaalala himee qabaatte himee deebuu barbaadda. Ammaan tana bahu. Itti deebi'uu ni dandeessaa jechuudha. Ayiwa. Waan bareedaa. Ati yaa jaalala qabaannaa sin dhorku ayyaani. Ati fedhii himee deebuu qabaannaa sin dhorku amma ulaan sii banaadha. Bareedaa yaanni kee. Garuu maaliif naan jettee garuu maal na keessatti yaada san na keessatti agartee moo? Laa yaani akka dubbii furmaatee tanarratti naawwanto godhu jirtu. Dubbii furmaatee tana yaani na adda baasu jirtaati. Anillee adda baafadhee dhuguma. Ati akka dubbii furmaatee adda naa baaftetti furmaatee yaani sirraa sodaattee akkaataa himeesii godhuu turte yaani. Sirraa sodaattee kana naan jechu jirta waan takka himee fiddu. Akka inni jiyoon tun intala xiqqoodha deemtee gartee ibidda kana keessa mataan isee caala akka ati ta'e ifii gubattetti maaliif miciyoo tana ibidda dhiibdaadha amma isii. Haa fidduu hin jee garuu ooma feetee himee. Wanni samii bu'eetachiin hin dadhabduu jechuudha. Waan samii bu'eetachiin hin dadhabdu. Kanaafuu sodaa takkaas hin qabu. Jeen kaanaa maan han jettu uummataan jiru. Waa duratti himachuu qabaa. Jiin uummataan jiru. Uummatatti hima. Himiyatillee na dhageessaa miti. Waan feet fiddullee caalaa jala namuruu hin dandeessu. Ganaa caalaa jaaladhurree arrarraa'ee jala deemullee arrarraa'ee. Na dhageessaa mee
Tanaaf jettee ifillee cinqinii yoo nagiyaanin ilmaan kiyya keessa jiraadde itti taa'atillee ilmaan kee keessa nagiyaan jiraaddu. Yoo waliif galle jechuudha nageesse. Santiddi ammoo karaatti dhufte guutuudhaan siif hin jira. Ramadaanni nu bahee jira kunoo torbee takka bichaan nu hafee waliif baanaa siin jeeganaa. Baramma isiin karoora guddaadha beekadhu akkama viidiyoo reefu agarsiistee san akkaan harkatti viidiyoo isaanii reefu natti agarsiistee san. Dhaggeeffadhu mallee takka qimeesiif himaa gurbaasa cinaa taa'uun fuudhii dhabee caalaadhatti hin dhufnee baran. Heeruma dhabeetii bar kan hin caalaadha dhufe. Dhageessee fuudhii heeruma dhabeetii miti kan hin caalaadha dhufe. Caalaa roorru ati irra roorrisuu turte garteemi rakkoo ati godhuu turte keessaa hin baasa jeeti malee kan hin caalaadha dhufe yoo dhiiraatii dhiirti miliyaan obboleettii tiyya. Dhageessee fuudhii gurbaa jaamaasa cinaa taa'u wajjin waan takka illee na godhuu hin dandeessan obboleettii tiyya karaa feeteen illee na dhuftu. Dhageessee waan takka na godhuu hin dandeessu. Ittiin jaakimiyaa. Waan takka na godhuu hin dandeessu waan feete fidii. Ati mammaan tasgabboon. Ati mammaan tasgabboon. Mataan nyaachuu jirti caalaa dubbiin isaanii. Maal qasaatan olaa dhaddoo'e seena. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Ta'u nagayaa. Nagayaadha. Taa'ee jina. Odoo tasgabboote irra wayyaa eenyu janiin isaa kana. Alkamiin tasgabbaatu mame. Akkamittiin tasgabbaatu. Inni kunoo eenyu. Keenya wanis. Kaisani. Baleessa haati mammaa seetaan. Baran yaa Taa'ee ammaan tolfadhu ammaan tana yaade biraarra jiran raachuu biraa kan. amma baran namuma deemu kana hundaa'u nama tokkollee nama nu beete amma beekuuti yaafuu shakkii biraa keessaan jira beete. Namni baara kee kaa ni beektaa mitiire saniifin si qoradda waan biraa faaseetee kaa kanatti naara jechuuf sin jaa. Laawwan biraati miti keenya kunis. Rakkoon qabu eenyu sin jaan? Maqaa kiyyaadha. Adinaan naan jaani. Anis caalaa naan jaani haa wal barannu haa wal garsiisan jemmale waliin barsiisan. Waliin barsiisan Oromoodha. Barnoota gaarii. Anis caalaa naan jaani. Caalaadha. Takkasiiti maardi waan hin taane hunda if duroo qabdee ati maan tana jecha namaatis jala daddaleedee nama kanaas osoo fi keessa isaatiif gartee maalummaa isaa karaa inni itti deemu haala namaa kana osoo hin barre hirjettee kanatti iddoo onneen isin butini. Bareetiin jira barkuu. Intas gabbaayee jechuu barbaadeeti malee waan biraatiin miti beekadhu. Amma daran takkaana furmaatu matanii nama nagiyaa jee isii arguufu hangaan hana hawwe takkaanaaf rabbi. Ati ammaan tana ati ammaa ati bakka ati irraa hanaa ku jirtu ani hin beekaa bara kanatti ani kun beekaatiin cal jechuu jira malee ni hin beeka ati hanguma gartee atiis taati deemtuunis hatta abbaa mana siillee waliin nu baafte mana san keessa. Wayi nu qofa. Caalaa ani ta'e. Bakka sanitti summaa siiriin isin itti goote san irra jirtii ganarraan kaanii. Dhagayi silaanii fi yookaan si ariitee ana dhiifte. Ayi. Ana ariitee siis ariitee. Akka ximeessi gooteen furmaatee dhiisi diimii keetu keessa si dhiisa jee yaa duree. Dhagayi wayin siima. Anummaanu wanniin fuudhee bakka san si geessee boy beektaati.